unfollow challenge nabi muslima taatan nabi Muhammad alayhi salatu wasalam jaalatan hundi keessan unfollow godha ሁላችሁም ቪዲዮ ዲዩት ሼር ያረጋችሁ አዳርሱት ገልለታለህ ነቢ ከሆነ ለምን ትገልለታለህ ለምን ታርድለታለህ ለምን ከሰው በላይ ወደዱኝ ከነብሳችሁ በላይ ወደዱኝ ለምን ይላል ብዬ ስለጠየቅኩኝ ነው ያበድከው አሁንም ጠይቃለሁ ወደፊትም ጠይቃለሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ አከም ጀርተን ኢልማን ኦሮሞ አከሱማ ወሮተን ቻናሊ ከናፍ ሃሪያታተን ሰብስክራይብ ጉሩን ጀልቀበረቲ ማቲ ከየቲ ደበለማስ እንጀራ ኦሮሞ ኮ በገገመተኒ ኮንግራሌሽን አካውንቲ ዮኒ ማኛ ቢየቲ ደበለሜ ጅራ ከዱራኒቲስ ከ lammaffaanis jechuudha tokkoffaa banee ture tokkoffaa sun miiliyoona tokkoof jalaa qabaa akkasuma kan lammaffaa kun illee nama hedduu jechuudha kuma dhibbaan lakkaamu of jalaa qabaa kun hundi biyyatti dabalameetii jira jechuudha torbaan kana akka deemaatee jiru akkasuma duula isarratti riipoortii godhuu isarratti cufsiisuudha kan godhaatee jirtanis baga itti milkoottanii baga gammaddan isiniin jedha oromoo koo akkasuma laal nuti wanni walitti nu fiduu jechuudha asirratti jechuudha laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah dha لا إله إلا الله محمد رسول الله نمني كابو أكسومو نمي لا إله إلا الله محمد رسول الله نمي أفان إسر أكون جدو فولو إسر كافت دو فولو إسر مال كافت تني قبتي جرا أكسما فولو لين هنقولين كرافة لين يو إني به يوتيوب الرا بلوك قدامي أريهم تيك توك الرأس أريهم يتجرا أمني كون بعد جتودا ستة دبني كرا تكلين أكو هندن تيس baga gammadanii baga gammanne isin jedha video isaadha jechuudha har'a isinii hojjedhee dhufeetiin jira video kana waliin turtii gaarii obsan na waliin tura isin jedha egaa jalqabarratti jechuudha inni na'alatulla alayka yooni maanyaadha jechuudha kan jechuudha inni ilaal Firaa'oon jechuudha Firaa'oon jechuun isa jechuudha maal isin fakkaate waan intaane ergamaa rabbii arrabsee jijje intaane jedheen jechuudha sallallahu alayhi wa sallam fidaaka ya rasulullah egaa hordoftoota hee kabajamoo akkasuma ummanni leen duula irratti bananiitii jiran duraan jechuudha oromoon jechuudha akkuma yeroo tokko oromoo ta'e inni ilaal yeroo tokko oromoo ta'a yeroo tokko amara ta'a yeroo tokko tigree ta'a jechuudha saba kana hunda walitti buusuudhaan kan beekamedha jechuudha namtichi kun saba kana hunda walitti buusuudhaan kan beekamedha jechuudha har'a immoo ergamaa rabbii faadha arrabsee akkasuma arrabsee wayi najaa bahe namni isaan tuttuqee najaa hin ba'u yoomillee hin agarre kan najaa ba'u yoomillee hin jiraatus kan isaan tuttuqee najaa ba'u akkasuma jechuudha duulli jechuudha isarratti banamee jira duulli sun immoo milkaa'ee jiramoo hin milkoofnedha waliin ilaalla egaa hordoftoota kee kabajamoo baga gammaddanii baga gammanne isiniin jedha akkuma beekamu jechuudha yoonii maanyaa kan miiliyoona tokko of jalaa qabuudha akkasuma namoota hordoftoota miiliyoona takka galeetii jira jechuudha haa ta'u malee achirratti jechuudha kan inni beekameen akkatti jechuudha miiliyoona kana galalleen jechuudha nama arrabsuu fi akkasuma nama waliin naquu sabaan nama qoqqooduu shanyummaa kanaani miiliyoona gale jechuudha egaa har'a ergamaa rabbii faa tuqee wayna jaabe TikTok isinirraa kaampaanii jechuudha guddaa ijaarratee jira jechuudha kaampaanii guddaa isaati jechuudha har'a jechuudha inni la hirriba dhabee gubataatii jira jechuudha kiyyaa kana yoo musiibaan irraan bahuu hin dhabne ni agartu rabbiin isa bakkuma jirutti zim haa godhu egaa hordoftoota kee kabajamoo duulli sun irratti banamee duulli sun milkaa'eetii jira yeroo duraadhaa riipoortii godhaa jedhanii namoonni riipoortii yeroo godhan jechuudha follow godhaniiti miiliyoona galchan jechuudha guyyaa 3 kana guyyaa 4 kana jechuudha qabsoon ittuma fufee jira hin dhaabban akkasuma asirratti waan ani dubbadhu namoonni TikTokii baay'ee qaban follow gurguddoo jechuudha qaban maalifiin hin dubbanne maalifiin hin dhukkubsine ergamaa rabbii faa arrabsanii moo TikTokii kanatu caalaaf ergamaa rabbiirra TikTokii kanatu caalaaf moo maalifiin gadi bahanii duula isarratti duulu maaliif hin dubbanne kun dhaamsa kooti akka mataa kiyyatti jechuudha egaa hordoftoota kee kabajamoo namni muslima tahee viidiyoo isarratti hin dalanne inuma hin jiru namoonni hedduun irratti dalagaatii jiran balaaleffataatii jiran la'natulla alayka kiyyaan kun waan inni hin dalagin hin jiru gaaf duraati saba keessatti illee summii facaasee saba keessatti waan intaane dalagee waan intaane wal fidee ummata wal ficcisiisee yeroo takka oromoo yeroo takka amaara yeroo takka tigree ummata akkasitti walitti buusaatii ture har'a jechuudha
ummanni jechuudha akkuma namoonni isa jibban osuma jiranii namoonni isa gargaaran illee ni jiran jechuudha. Egaa hordoftoota kee kabajamoo namoonni isa gargaaran sun illee ibidda keessa kufanii jiran akkasumas kan isa jibbee akkasuma isa balaaleffate sun gammadaniiti jiranii baga gammaddan isin jedha. Akaawuntiin isaadhaa kan miliyoona 1 of jala qabu ummata jechuudha waan hin taane irratti dalagee ummata walitti buusaatii ture jechuudha. Egaa akkasuma jechuudha warroonni jechuudha afaan amaaraa dubbatanii akkasuma muslima ta'an nuti wanni nu fidu laal wanni tokko walitti nu fidee walitti nu fidu akkasuma tokko nu godhu la ilaha illallah muhammadur rasulullah al muslim akhul muslim jechuun qofti nama gaha jechuudha. Egaa kana irratti jechuudha ni safaana malee jalaal maddii kanaatiin jechuudha akkasuma tuttuqaan akkasuma irra darbiin akkasuma irra darbaan irra dibaan intaatu jechuudha gama kanaan jechuudha. Al muslim akhul muslim la ilaha illallah muhammadur rasulullah kan walitti nu fidu nuti tokko jechuudha. Jechi kun qofti gahaadha jechuudha. Kana qofa yoo laale namni muslimaa walirratti duuluu hin qabuudha jechuudha. Amantaa fedhalleen ta'i amantaa fedhalleen deeggarii akkasuma saba fedhalleen ta'i ati jechuudha. Amantaan la ilaha illallah nami jennaan jechuudha nuti tokko jechuudha. Nami la ilaha illallah muhammadur rasulullah jedhu jechuudha jedhe akkasuma waan hin taane irraa balaaleffatuu qaba. Namni baara gaaraa kiyya jechuudha baara gaaraa laal baara gaaraa rabbii fi ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam nama baara gaaraa godhate tokko hiriyoomsuun hin jiru gargaaruun hin jiru tumsuuf hin jiru ka jedhame jechuudha. Namni muslimaa nuti tumsuu hin qabnu dirqama jechuudha. Nama akkanaa tumsuu hin qabnu abbaa fedhate oromoo ta'e waan fedhate tumsuu hin qabnu jechuudha. Jecha kanarratti nuti laal nuti irra darbuun hin taatu jecha amantiin lubbuu keenya amantii keenyaaf lubbuu teenya keenya jechuudha. Fidaaka yaa rasulullah. Egaa kanarratti jechuudha namoonni fooloo gurguddaa qaban akkamiin gadi bahanii dubbatuu dhabanidha. Akkasuma warri jechuudha sabaan amaaraa tahan laal gariilleen ka gargaaran ni jiran. Akkasuma sabaan amaaraa tahanii muslima tahan jechuudha. Irra baay'ee muslima osoo hin taane ammallee kiristaanni jechuudha hedduun isaanii irratti duulaatii jiran jechuudha. Unkwaan muslimaa miti jechuudha. Ati irra muslima taatee tiktokii foloorsii hagana qabu qabaattee akkasuma gadi baatee ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam sagalee hin tahin tiktokiin kan kee siif caala ergamaa rabbii siif caala gadi baateeti dubbatuu qabda. Gadi baatee dubbatuutu sirraa eegama ture. Egaa jechuudha ka dubbattes galatoome jazakallah khair. Akkasuma rabbiin hamduu sirraa haa qabu. Akkasuma riipoortii na godhan jedhanii sodaatan namoonni hedduun sagalee ta'uudhaaf sagalee ta'uu jibbanii jechuudha. Ergamaa rabbiitiif sagalee ta'uu jibbaniiti. Akkasuma jecha hin taane nama isaan jedhe kana riipoortii godhuu dhabanii akkasuma irratti viidiyoo dalaguu dhabaniiti nurratti guba jedhaniiti jechuudha. Nurratti guban jedhaniiti didan jechuudha. Akkasuma haa gubatuuti gaa yoo gubate maal isaan siniif caala kun dhaamsa kooti jechuudha. Namoota foloorsii hedduu qabaniif. Egaa akkasuma jechuudha warroonni riipoortii gootanii akkasuma isa biyyeetti dabaltan bilook tahee jira. Fuula tiktok irra dhabamee jira jechuudha. Akkuma laal gaaf duraadhaa yuutuubii irratti beekamaa tahee nama laal Itoophiyaa keessatti yuutuubara gurguddoo maallaqa nyaatan keessaa Yoonii Maanyaa isa tokkodha jechuudha. Akkasuma yuutuuba sanarratti maaliin beekame nama waliin naquu nama waliin diruu shanyummaadhaan gaddummaadhaan zarummaadhaan nama addaan baasuu yeroo takka Oromoo yeroo takka Somaalee yeroo takka laal Tigree yeroo takka waa hedduu jechuudha. Torbaan takka Oromoo yoo ta'e torbaan takka Amaaraa torbaan takka Tigree yoo ta'e torbaan takka Oromoo akkas godheetii beekame akkasanitti beekamtii hedduu argatee yuutuuba kanarratti jechuudha akka nama jechuudha kaampaanii guddaa tokko qabutti beekameetii ture jechuudha yeroo san. Haa ta'u malee achirrattis jechuudha riipoortii godhamee achirraa jechuudha uummanni baada sitti dabee abbaan fedheehu mootummaan fedheehu darbuu hin danda'u
waa hunda jechuudha wanni hundi seera qaba jechuudha akkuma YouTube ka abbaa qabu kana hundinuu abbaa qaban jechuudha egaa kanaafuu jechuudha YouTube sanirraa akka sanitti arihame jechuudha ni gaaf turaadha akka sanitti arihame social media kun gara TikTokii kun jechuudha reefuu as dhufee miti kanaaf achirratti galee achitti nama arrabsuu fi akka shanyummaan nama qoodu amantaan nama qoodu gantummaan nama qoodu zarummaan nama qoodu kana jalqabeetii ture jechuudha kanaan akkatti guddate miiliyoona tokko gale achittis jechuudha jala bu'amee yoonii maanya inshallah YouTube irraa dhabamee jira YouTube irraa block godhamee jira jechuudha keessattuu TikTok irraas block godhamee jira social media hundarraa dhabamuu jira namni ergama rabbii tuqe sallallahu alaihi wasallam yoomuu najaa hin ba'u tana beekadha egaa jechuudha YouTube irratti akka san taheeti gara TikTok galee TikTokittis yeroo galee akka kana tahee way najaa bahe har'a akkasareetii jira jechuudha boolla bu'ee jira biyyeetti dabalamee jira dhukkee nyaatee jira warri jechuudha sagalee ergama rabbii taatanii akkasuma immoo tuttuqaa nama ergama rabbii tuqe jechuudha jibbitanii sinquuqee viidiyoo daladdanii karaa dandeessanii sheer gootanii guddaa galatoomaa isin jedha jazaakallah khair rabbiin ajrii teessan isiniif haa kafalu